كناب منصور أكني إبساجرتي أكدت والأرجع إني أوفيس صادقي يرو إني توقتي إسيسنا تولان تقود بي كان كبلس أوفيس متي وفنا والأرجع توجد تنيفته أوفيس أو إلال كسينس وابلسك واسجلا بلسك بيت أوفيس كي كانم نكفو نمسي قديتو أوفيس كي رفابر لا 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 برايم مينستر كينيا مننا ما دا كاجرام برايم مينستر إنه وفسد كاجرام ماين أكاسم ماين أكاسم جدين أكاسم جدين نمنا قديكو فميدي كان نفو أكانت تمام فرطة متس داب بودس ليش ناوسي مسؤول إلال دبي إلال دبي إسادوباس تماجي رابن أتي والله بلسي نبي دبين توكو كسر كاباتي إسي أوفيسا كيتيتي أوفيسا كو أوفي إسي سن تكو فاليومي جيتشا كيتي داتي راكاسي تيجتو لagese أتيتي فاليومي كان كيرا كيسي أما إبساتشو رافيسر كته ودورا نوكتي كابديسي دبين كوما ستي كابدي مالي إلى وان أتي إبساتو تأسوما tu aku madufte ol sentenu wano riketi kesa sente gara miliona kuda lamanu timte tay sirri daga isin Amerika ga dijirtanu Amerika ga dijirtanu dolara kuma shani je chajirtu masiro reality masiro house ani ugara pitiyaro kjolle walla badi andin kulle eenyuuni qamarillee gidduu bu'ee dubbataan ture na dhaggeeffadhu ela waliin beeknu aniifati anis hin beeku rabbiin argata arra malee sin argine maqaa keessin dhagee garuu bakka qabaatte faamilii keenya nuu qabaachuun anaaf guddina anaaf ulfinallee tubaadhallee saba kootiif illee deegoodha soo ani waan ammas xiqqeessuudhaaf miti jecha akkaataa itti ibsattu hin beektu dhugaa rabbiiti beektu akkaataa itti ibsattu hin beektu hakkiidhuma rabbiiti hin beektu jalqabuma dhufteeyyuu nuttuu himte keessaa baate bara caffee nutuu sin gaafatin ofii miliyoona 12 dhagahaan ture sa'aatii tokkoon hin dhagee ilaal dhaggeeffatu namichatu adurree qabee ibidda tarkiseeti jennaan jetteennan atummaan ofitti hafuufii jedheen dhageesse jecha keetuu dhaqee of rukuta garuu ati qulqulluu rabbiiti immoo akkasii argetti waa rabbiitti immoo nama qulqulluu nama madaa miti nama hamaa miti garuu yaa jechuun egaa yaa xiqqoo ibsachuutti wallaal malee nama hamaallee miti garuu hammeenyaaf isin dubbanne waan san akka akkuma alii beeku akkuma aliitti barrelle oofisa sanas yaa oofisa tokkotti oofisumatti wal argine jedheetuma oofisumatti innoo wayitii oofisa xinnoo sana keessatti ammaan kana gurraa gochuun danda'a wallahi laatii of fayyaadde anaaf sirraa kanaaf matakka አንድ ደቂቃ tokko qofa ila ዶክተር gaazixessaan guyyaa sana kan na gaafate kabaja artistii Alii Birraa wajjin የተዋወቅክበት ሙቭመንት ጀልቀባ የሮ ኢሳ አገርት akkam ture akkamiin wal agarte akkamiin wal barte dhaqanin inaan hundan deebisanii bar ati furtura rabbii jirta an qulqul dhuguma saanaa sa'e nay furtura rabbii jirtu barati ilaal namasi gaafate hunda waan deebisanii bar garuu ilaal oofisatti wal argine wajjin turreerraanis hojii dhiisee isa argee gammadee bakka waliin oollee yoo jette dhumati maal dooktar kiyya ani koo wajjin oollee imma wayitiif dhufee wajjin oollee laaqana nyaannee barumsa guddaa irraa argadhe guyyaa guutuu wajjin oolee Masur
لا تيون نما لهبولي لا تيون نما بكبينياتي ناقلا بيجي نمباتوتي فيادي أبصر في عمدي أنو أبصر عمدي تكيه يا قالتهما منصور كنجلال أكدبين همو في والنتاني واني أتدبتي فاكت وان أتياك خيتي تواد دبتي ومني أك خيتي تسيفينو نيف nutti dhagayame dhugaa dhugumatti nutti dhagayame jecha akkasii gizee dhageenye sanirraa kan kaanee uummanni aarii fi ibsachuudhaan eegale sanirraa kan ka'ee caffeenis akkuma ati beektu aktivistii keenya nu hundinuu sagalee walii taate namoonni hundinuutu miira isaanii dhageefsa ibsaa ture si jaalata si kabajna Oromoon hundaa si jaalata abbaa qabeenyaa taateedhaaf wanni nuti sirra argannu hin jirtu wanni nuti sirraa eeddisnus hin jirtu tana likitti beekuu qabda ta duraati an silaa gaafii barreeffadheetiin dhufe maalii fi natti dhagayameetiin waa barreeffadhee dhufee si gaafachuu kee garuu ta'u ammoo san hunda waan hin dhiisu waan akkaan dhiisu na gooyisuu jira ammoo wanni barbaannu karaa shoortitti gizee deemnu jechi ati dubbatte san namoota biratti an amma dhufe arraan tana gizeen hin reefu tana gizeen siyaamu gizee mana kiyya dhuftee baatu si dubbisuu barbaadeeti sheerri sirratti illee godheetiin ture namoonni dhufanii yaamii naan jaan jiru maalii fi namoonni immoo kanummaan na bira ture wanni inni dubbatee akka kiyyatti waan sirrii miti akka kiyyatti immoo waan sirriidha waan ja'uutu dhufe sanirraa kan ka'an konfiisu keessaan ture ammoo akka dhugaatti gaafii san keessatti wanni akka kiyyatti wanni natti mul'ate akka waan inni kun wayisi gaafachuu dhufeeti akkaataa natitti ibsite jechichatu akkas fakkaata akkaataa natitti ibsi maalii fi bar dubbiitu ja'a akkaataa natitti ibsite akka waan dhufee si gaafachuuti alibirraa kanuman Oromoon hundi miiliyoona miti Itoophiyaan guutuun beektu soo sanirraa kan ka'een akkamitti eega namni kun du'ee wanni akkanaa kun boodaa kaatiin ati taanaanis sumatti dhagaame silaa nama biraa ta'e otoo si ta'uu baate jechuudha. Nama biraatittuu numa dhagaama jechuudha. Kanaaf si gaafanne gaafii sana ammoo akkuma bareedatti wanni san lakkii akkanaa jettee akka nuti himtee uummanni keenya nama 800 daawwatu jira hariikatti godhuu jira. San uummata amma dura FB irrattis asirratti saasoo kanaafu deebisaa taatii jechuudha. Kana sirraa barbaannu Mansuur keenya waan biraatiif himte anaafeeti bar saahiba wal beeynaas himi wajjaa sunaas garuu ta'u ammoo waan kana liqii akka deebisnu barbaada. Ani nin dabalaati Mansuur takkaas dabalees ta duraa wanni wachuu qabdu amma duree naa taasisnee jirra tumura taasisnee jirra. Ani silaa ati miliyoonaa miti biliyeenera addunyaa taate nin gammada. Yoo ati jijjiiramte nin gammada ati guddachuun anaaf guddina akkasitti amanan namni Oromoo tokko guddachuun anaaf guddina hawaasa keenyaaf guddina akkasitti amanan an fuuldura akka obboleessitee wanni si gorsu dubbiin akka TikTok kanaa miti lakka harkachaa deemtu lakku sammuun ta'e guddachaa deemtu lakka umriin deemaa deemtuun namni bal'achaadhaa deema caayaa hawaasa keetii ta'a caayaa uummata keetii ta'a caasaa hiyyeessaa ta'a deemta. Wanni if himuun aadaa Oromoodhaa keessa hin jirtu. If faarsuun shari'aa Islaamaa keessa if faarsuun if dhaaduun hin jirtu. Siifi. Diimaa keessan agarsiisaa hin jedha shari'aan. Diimaa keessan agarsiisaa hin jedha. Lakki. Akkasumatti fudhadhu alas. Mansuur sheekuma taa'anii tokko eegaa argeeffadhu. Na dubbaa gaafattaan. Waan qabdu Rabbi si kenna. Garsiifattee ittiin dhaadachuun shari'atti dhoowwaa. Yoo gartee wal dorgomte karaa Rabbii irratti baafachuu hiyyeessaan gargaarutti wal dorgomuu keessatti garsiifatte. San shari'aa jira. Garuu ittiin dhaadachuun ittiin boonuun haraami sirrii miti Rabbiin ni dhorkelleedha. Yoo waan gaarii goote immoo masgiida fa'aa ijaartee masgiidaan gara jimmatti ijaaree Mansuur mana barnootaa akkanaa ijaaree Mansuur hiyyeessaan ganaa wal qabee beela baasee guujan. Tuni amantii keessatti faarfamtuudha jaalatamtu. Garuu akka itimma makiinaa tanaan qabaa, makiinaa lamaan qabaa, sadiin qabaa. Inumaa akka shari'aa Islaamatti ati hin amanne hanga waan ifii nyaatte ollaa kee nyaachiftu, hanga waan ifii uffatte ollaa keetti uwwiftu ati hin amanne jedha. Akkasimi? Masgiidaa himuun hin ta'u. Daappo.
jechuun amantiin islaamaa bakka boonaa tana bakka gartee farsoo gaqqabdee hin jaa Mansuur gaqqabdee tana akka gaartiin keessa beekaa sheekutii boodara anu hubanii keessaan beekaa ana ko bileesaan kan dhiisin siin jaa fuuldura aadaa Amaaraati ifaarsuun ifdaaduun aadaa Amaaraati masan tuseen maleetul Oromoo keessa hin jirtu abbootii qabeenyaa beekeessa warra akka keetii hedduu jira reefuun tana nama teettan ani intarneet gubbaa hamaa miti intarneet gubbaa akka dhageessu hin beeka akka viidiyoo raabas isin dhuftu hin beeka hamaa miti na aarsite fa'aa malee kun haman jedhamu biyya keessa abbootii qabeenyaa warra si caalu warra si caalaa ammaas waan gurguddoo godhaadhaa jiru warra makiinaati qabdu tana kum tokko biyya keessatti guutuu akka galchuutu ummata keenya dhosii gargaaran isa gargaaruun dhiifne kan takkaa gargaaruun dhiifne numa gargaaran si caala gargaaran garuu isaaniif takkaan dhageessu isaanii faarsu takkaan dhageessu kanaafuu nama iggat if qabe rabbiin ol qaba شرا ناصر بيخا كاتر خان ناصر بيخا كاتر ناصر كده كاتر منصور كين لا نما يفكك بربي نلقب هو جتو سوت جدو لا جرت له تسيرو تيسا سوت دي مي داجر خنا فوق بسريه تاران تناني it could be misunderstand it could be true it could be maybe تو ملتيسا dhaggeeffachuu qabda viidiyoo guutuu isaa dhaggeeffachuu qabda gaafa dhaggeeffattu niin dhaggeeffatu wani naa hubattu garuu jibbaa kophaa sirraa qabaadhe yookaan si xiqqeessuudhaaf yaadee yookaan si billeessuuf yaadee never ani sii miti namni Oromoodhaa akka guddatuun barbaada akka tujjaaruun barbaada silaa kayyaa Oromoo hundaa tujjaara Oromoo hundaatu beekama silaa qafedhaa misi akkasitti fudhatini wanni ati viidiyoon muramtee nabira geessanii an dhageeffadhisan ani sirri jee yaadu lama dammaasii ati akka obbileseetti waan xiqqoo fi guddoo uffata qaamaa kan boru biraa duutu uffata boru daaraatu ol baatee iddaaddee garsiifachuun sirrii dhaabtee tabana reefu waa koota keetii kan dubbadde si duubaa dhagayoon dhageen koota an tarkii dhageen ture tarkii dhaqee koonni doolaar dhibbaa anaaf haftaamuu faa dhaqee doolaar dhibbaan koota turuu beektu egaa iddoo dhattee wassana iddoo dhattee ceerkoosiin dhattee jennaan bituu dandeessa torban isaa iddoo VIP dhaqnaan garuu hin jiru doolaara 100 torban jiru hin jiru afree kiyyaa Mansuur ragaadhaan qabaa dhagee kophaan dhayne namatti jedhayne bakka caarkoosiin jirtu dhugaadha bakki caarkoosiis bakki chiipidhaan jirti abbiin deer eessan siin jedhaa bakka qaaliitis dhagee jira bakka qaaliitis mee tarka keessa hoonni qaaliin qarshii beeka Mansuur doolaarti 500 maximum $500 right thank you yes maximum thank you fayyaate maximum biyya kanatti koota qaalii hangaan hin beekutti kan hin beekne ol ni jira hanga doolaar 7,000 hin beeka biyyatti koota qaalii hanga doolaar 7,000 kudhan iyyuu jira sirrii akkasuma humni engeenye hin garsan garuu kan arke hanga 7,000 ni jira $7,000 koota ta'e gatii guimtu gatiin doolaar bishaan san caayii caalmoo caalu sanii ol jirmi sirriidha ka Ameerikaan maan caala sirriidha koona takkaatu maasii hundi ka Ameerikaatii miti koota Turkiidhaati miti no Ameerikaa miti ka Ameerikaan Turkiiti ka Turkiiti miti Norway nan qabaa Dubai nan qabaa Faransaay nan qabaa garuu kan Ameerikaan qabu kan Ameerikaa hin caala kan keessa imaanuma caala I don't think Faransaay illee kan guddatti fakkaatu Faransaay illee laalama koota high copy ta'uu danda'a gaannist fayyaa ta'e ani amma gusa laala honestly gusa ifdhaaddu namni maal sin jedha meenuu miti Oromoodhaa miti namni alagaa maal sin jedha namni Oromoon ta'in maal sin jedha Afree kiyya amma nu biraa dhihee jira finalize godhee bahuun barbaada fayyaa ta'e amma suma gortuuf hin jedha tahaan xiqqee walitti hin deebi'u naagala jechi kee it's not negative garuu maa inni wanti guddaanii ani alhamdulillah dhalooteen koo abbaan koo haati koo akaakayyuun koo abaabayyuun koo alhamdulillah islaamaa islaminaadhaan hin guddadhe maashaallah qur'aana baay'ee nama haffaze miti gin alhamdulillah salaata koo sagadee nama diinii koo muraasa 100% tun ta'e muraasa beekuudha maashaallah of kibriyaa yaa kibriyaa ni beektaa of jajuu jechuu namni xiqqoo kibriyaa of keessaa qabu egaa jazaan samaan akka ta'e isiniyyuu ni beektu isin barbaadu alhamdulillah Mansuur takkaa of jajuudhaaf
namni na arguudhaaf wantan godhe hin jiru. Suufii meeqa qabda jedhee gaazexeessaan na gaafannaan deebiseera. Qubni kee kun maayinni Aymuun isin barbaachisu jechuu dandeessa maal? darbe gaa'in nama deebisuu dandeessu Dr. Kiyya. Maal kana maaliif jira? Maaliif jaran gaaban? Wayyaa lakkaa'uu dhuftan gaafachuu dhuftan jettuun yaad? Amma maayinni yeroon isaa inni kaan nama rabsee feemasii ta'a. Inni kaan immoo akkuma kun suufii 70 qaba jedhee feemasii ta'a. Alhamdulillah waa ta'eef. Kuni joking ida. Nam fitaashe. Garuu ummanni Oromoo sabni koo anaaf Oromummaan maalillee amantaa koo hin caalu Oromummaani garuu amantaa koo gaditti akki Oromummaa dhiiga koo keessa jira. Maaliin illee sabni Oromoo kana aasaa koo kana diqqa akka biraatti fudhadheetu hin ta'in an kabaja guddaa kenne waan an haasa'een se'e malee ana bira dhufe seen jettu sirriidha nama naasisuu ni danda'a. An garuu wallaahi dhugaa haasa'uu barbaadeenii yoo dogoggoraan furattanii egaa an ummata kooti gadi malee ummata kooti ol miti. Isin nama umriidhaan na caaltanudha warreen na dhaggeeffataa jirtan warreen immoo namni kuma namas keessa jirtan maqaa rabbiitiin dhiifama guddaan isin gaafadha. I'm so sorry. Kunooti laal amma kana wallaahi rabbiin koo shaahidaa ani dhugaa jirtu haasa'uu barbaadeen malee dhugaa jirtu yoom agartee akkamiin bartee jalqaba yoom agartee gaafa naan jedhanu akka diqqaa waajjira koo dhufee waa barbaade iseen waa barbaade jettu sun roongii ta'uu danda'a gin rabbiin koo na argaa musliimni hin sobu musliimni wanjaliin hojjeta garuu hin sobu wallaahi rabbiin kaatibaa koo balleessu haqiiqaan isaa moo kanuma an waggaa 10 tun ta'in waggaa isaan duratti kanan waajjira qabu asii buna nagadaa baanee lafa deemnee caammaa waggaa 17 uffannee maatii keessaatiin jiraannaa. Alhamdulillah ammas maatiin koo sooressa miti bachoo jiraatu kottaa gasgalaa jennaan na didanii jireenya baadiyyaatiin bashannananii inuma jiraatu takkaan beelofne annan jaraa inuma dhugu qonnaa inuma qabu waa tokko inuma jiraatu. Kana garuu ummata koo inni uffisiisa taanaan dogoggoraan na laaltan taanaan dhiifama guddaa. I'm so sorry. Bakkatti sanatu teessaati. Anaaf artistii guddaadha. Goota Oromummaan arra akka barbaanne afaan Oromootiin akka haasofnu kan nu godhe keessaa tokko Alii Birraati. Ala sana hidhamee, ala sana dararamee, ala sana rakkatee afaan Oromoo maal cabsaa anillee jechetti kana jechuu baay'een jaalladhu. Maal cabsa gaafa jedhamullee jarri hidhamanii afaan Oromootiin waa meeqa dabarsaa warra ba'anidha. Anaaf Oromummaan maaliin illee walitti nammadaadha. Oromummaan koo anaaf kabaja Oromoo ta'uu koo immoo proud ta'een haasaa eessatti illee. Mansuur fayyaadahii anis kan dubbadhaa. Hedduu ulfaadhu galatoo. Isiin nuti argines baagaa argite. Galatoomii lammata nuti akka ammanya kati finjin akka arti hubattanii hin beeku. Caffee sagaleen kee hin jiru. Yeroo gaarii siifata'u abbaa. No. Dr. Lata atis takka dubbachuu qabdaa. Obsaalleen warra asirra jirtanilleen anillee waa uummata kan dubbachuu barbaada. Wanni inni dubbachuu caffee kiyyatti fufta. Mansuur keenya sila Oromoo ta'achuu baatte, Islaama ta'achuu baatte, keenya ta'achuu baatte nuti sin kooma nu dhugaan siif hima. Waan keenya taate, waan si jaalannuuf, waan si dhiyaannu, waan guddina kee hawwinuuf dogongora waan nutti fakkaate gabbaanee sitti dubbannee baga dhuftee asirratti nu wajjin hirmaattee waan kana addaan nu baastee dhiifama illee dhiifama gaafattee dhugatti hedduu galatoomii awwaanis siin ja'uun qabu caffeen itti hafufu. Mansuur keenya fayyaate taduraati sirraa kaafnee jirra waan misunderstanding jettee sirraa kaafnee jirra anis anaa Jafarqaan tiyyaa yoon si aarse haasuma anaa Jafarqaan tiyyaa yoon si aarse sagaleen deebaame jira amma anaatu afoodhaa siin jammaan tan anaatu onfi siin jaa
namni dubbiin naas aarsitee waan si aarsaas dubbadheen jira arra oolleetii boruu ni ollaa rabbii harka rabbii jirti kanaafuu afoona sinjaa atilee nuftee hawaasa lakkina isin fakkaate malee akkin jechuu fedha akkasii bitachuu feetiif fayyaa ta'e ulfaadhuun sinjaa galatoomi laatee obsamaa jirti. Egaa kabaja hin mul'isnedha malee barri wanti biraan hin turre akkas taatee mul'attee taanaan immoo dhiifama jedhee dubbii xumure ani yeroo baay'ee caffeedhaan illee dubbii hin balleessa jedhee hin yaadu waan nan ta'eefiniin Mansuuritti yeroo jalqabaatiif namni waggaa dubbiidhaaf isa barbaadu sheer godheefi kanan sheer godheefi dhufe ta'e kan biraadhaan dhufe ta'e hin beeku hin yaadne saniifi ammas dubbittiin suni wanta ofii gubbaa of kaanii Dooktar Jelaa olitti dhufe Jelaa fakkeessiteedha malee ammas wanti biraan hin jiru yaadannoon taasifamuudhaafi qaba seenaan isaanii siidaan isaanii jiraataa ta'uu qaba maqaan isaanii jiraataa ta'uu qaba ergaa jiru dabarsa yookaan dubbaddumaa dubbiin isaamtu safuudha. Ayyee sanii fi gaafatamte irraa kan hafe hammina irraatii miti caffeen tokkoof dubbii beeka qoosaallee ni beeka dubbii ijoollee ni dubbata akka hin beekutti jechuudha. Utuu inni nawaamina gara feeti jala hin deebisu qajeelummaadhumatti dubbatadhee wanta hin yaaduu fi ammallee sanumarraa kaheetu sin gorfadhaallee jechaatii dubbate malee hammina video ergasii ilaale erga darbee booda ilaale hoggaan ilaalu wanta superiority mul'isu fakkaata irraa kan hafe hamminni biraan keessan jiru superiority mul'isa taanaan ani isaanii gaditti afaan oromooyyuu sababa isaaniitiifan dubbadhee akkuma kanaan dura bakka bu'aa hin qabu lubbuu kiyya sana tokkittii dabarsee nama kanaaf nan kenna nama maqaa dhahame kanaaf akkuma jette sana ammallee sanumarra deebitee jette waan ta'eefi saniif dubbiin goolabuu keessaniif galatooma ulfaadhaa nagaan bula sa'aatiin akka malee tokkitte caffee kabaja keetiifan taa'e ayyeetu galatooma ulfaadhaa horii bulii Mansuur isii nuti argine atis argiteetta haganuma waan guddaa miti ammoosis umurii dheertuu rabbisiif haa kennu isii nuti quuqamne immoo argiteetta anis isiin qabe argiteetta dhugaadha immoo dhugaan walirraa wanni argite wal gargaaran waan addaatiin wal gargaaran malee dhugaa irratti argite dhugaa walii jallisuu ni miti dhugaa walii amananii walii fudhatanii afootu walii jedhanii utuute alagaa taate dhugaa yerooti ani tuuna Oromoon ta'uu baadde maaliif asitti na waamtan jette natti dhagaamee ture maaliif waamnaayyuu sila faamiliidha wal qulqulleeffanna jenneeti malee alagaa taanaan maaliif waamnaayyuu kana caalaa jechuun daabbooyyuu kenneeraaf jechuu danda'a mabtuuno Oromoo waan ta'eef Oromoo xiqqeessitee bira dabarreedha nuti akkasi yaa vaalumee walii gadi hin qabnu jennee Amin Hussein ani yooni request secretary kun beeku nagaawachaa jirta garuu request erganne laadhi kanaafi anis nagaan bula Abdurrahman jirta Abotulillah ani jira kono afaqayya Mansuur keenya warra malee Mansuur gasri bilee qabu